misooma ammas misooma kana taa'uu qaba kaayyoon qotee bulaa misooma misooma ammas misooma kana taa'uu qaba kaayyoon qotee bulaa. Yaada biqiltuu dhaabuu kanaaf maaltu isin kakaase? Yaada biqiltuu kana akkuma beekamu ashaaraa magariisaa jedhamee haasa'ama. Nuni egaa ashaaraa magariisaa kanas hin beeknu. Misooma jedhu. Eessattuu misooma biyyoonuma sooma. Misooma kana jalaa bahuudhaaf. Akkanatti mul'atutti waan baay'ee misoomsaa jirtu. Sirriidha. As kanatti barbareen natti mul'ata. Hojii gaarii qabattaniittu. As kanattis jira. Ilaala. Waaw. Hojii baay'ee nama gammachiisudha. As kanatti immoo raafuu maramaadha kan natti argamu. Mee raafuun kun amma erga dhaabbateeti? Raafuun kun egaa amma erga dhaabbate ji'a tokkoo fi bultii 14 fixeera. Ji'a tokko bultii 14. Ji'a tokko bultii 14 gidduutti akkas ta'e jechaadha. Inni kunoo inni isin amma dhaabaa jirtan kun maal? Qosxaa jedhama. Bifuma raafuu ta'e as keessatti haala kanaan guddata. Biyyoon itti namma erga biyyoon itti nammee booddee bishaan itti nu baafama ija isaa dhaabbata. Iji isaa iddoo dhaabbatee booddee torban lama booddee hin biqila. Kun akkas ture la. Kun akkas ture. Iji isaa haala kanaani. Kanaafi kana keessatti biqila. Edda kana keessatti biqilee booddee immoo edda inni oggee booddee kana keessa laftiin qotama akkanatti la. Akkana edda qotame booddee kuni akkasitti harka keessan jala gashitanii ol baastu. Elaan argamamni? Baay'ee argama. Akkasitti ol darbee booddee lamaan sadansaa biyyoo wajjin akkas gara lafa haaraatti dabarfama. Asitti dabarfamee akka inni qabatu abdii hammamii qabdu hammamitti amantu akka inni qabatu hin qabatettanii yaaddu? Homaa tokko shakkii hin qabnu. Muuxannoo waggaa dheeraa gatii qabnuufi kana shakkii tokko malee torban lama sadii booddee ammatu dhuftee agarte kana waan addaa ta'e isin eegaa jechuudha. Okay, jalqaba ija isaa achi keessatti dhaabdanii jechaadha madabdanii biyyootti gootanii. Madabamu yookiin iji isaa keessatti harca'ee erga inni biqilee booddee as dabarsine. Asuma kanatti yoo madabdaniitu ta'e maal ta'a ture? Carraa biqiluun isaa dhiphaadha ture moo maaliifidha? Isa kanatu irra fooyya'aa gaariidha jedhamee wanti ta'ama. Saayintifikiidha jechuudha. Waan baay'ee nama dhibudha. Waan baay'ee inni itti argama. Dudduuba keessaniin loojeen sinatti mul'ata. Loojee abbaa coomaa jedhama. Abbaa coomaa jedhama? Sittanii ilaaluu hin dandeessu. Waan baay'ee nama dhibudha gibbichi as bukkee roozmariinoon natti mul'ata. Waan baay'eetu jira. Badaa waan akkasii irratti. Waan baay'ee baasachaadha. Waan baay'ee baasa. Nama dhibaas kanattis abukaadoon natti mul'ata. Abukaadoon kun wanta isin dhibu waggaa lama gidduutti ga'a. Waggaa lama gidduutti ga'a. Abukaadoon kun wanta nama ajaa'ibu biyya Israa'elii dhufe kun. Biyya Israa'elii? Israa'elii dhufe. Kormaaf dhalaa jedhamee alaa asirratti isinitti mul'ata.